boqonnaa lama jijjiirama dhala namaa fi uummata addunyaa. Mata duree kana keessatti maal barannaa? Waa'ee jijjiirama dhala namaa akkaataa itti namni uummatee fi waa'ee uummata addunyaa kanaa kan barannu ta'a. Jalqaba irratti jijjiirama dhala namaa kan jedhu ilaalla. Arkiyooloojii fi hojii qorannoo arkiyooloojii. Madda dhala namaa irratti yaadota garaagaraa lamatu jiru. Akkaataa itti dhalli namaa uumame yookiin dhalli namaa gara addunyaa kanaatti dhufe yaadota garaagaraa lamatu jiru. Yaadni tokko kallattii amantaatiin yommuu ta'u, yaadni lammaffaan immoo karaa saayinsiitiin. Yaadni jalqabaa karaa amantiitiin maal jechuudha? Karaa amantiidhaan gaafa jedhu namni nama kanaan waaqatu uume kan jedhu yoo ta'u, karaa saayinsiitiin immoo maal jedhaa? Karaa saayinsiidhaan qoratamee kan dhufe itti fufnee ni ilaalla. Karaa amantaatiin nama rabbitu yookiin waaqatu uume jedhamee amanama. Nama rabbitu yookiin waaqatu uume yaada jedhu irratti amantaa hunda keessatti garaagarummaan hin jiru. Kana jechuun nama rabbitu yookiin waaqatu uume kan jedhu kana amantaan hundumtuu amantiidha kan jedhamu hundumtuu namni akka waaqni yookiin rabbi uumetti amanaa. Kanarratti garaagarummaan yaadaa hin jiru jechuudha. Karaa saayinsiitiin garuu dhalli namaa kan argame guddina jijjiirama tirannaa suuteetiin yookiin evolution kan jedhamu waggoota miiliyoonota hedduu booda dhufe jedhamee amanama. Maal jechuudha? Karaa saayinsiidhaan kan amaname kun guddina jijjiirama tirannaa suuteetiin yookiin evolution kan jennu akka fakkii kanarraa agartan jalqaba kan kana fakkaatu utuma jedhu jijjiirama tirannaa suuteetiin yeroodhaa gara yerootti waggootatti dabalaa dhufe akka kanatti hanga dhaabbatutti deeme. Kun evolutionidha. Karaa saayinsiitiin kan qoratamee bira gahame kanadha jechuudha. Itoophiyaa fi naannoon gaanfa Afrikaa argama dhala namaa keessatti iddoo olaanaa qabu. Waa'ee argama dhala namaa kana keessatti gaanfi Afrikaa fi Itoophiyaan baay'ee iddoo olaanaa kan qabanii. Kana jechuun dhalli namaa yeroo durii lafeensaa kan argame Itoophiyaa keessatti kan argame waan jiruuf iddoo qorannaa kana keessatti iddoo guddaa kan qabaatanidha jechuudha Itoophiyaa fi naannoon gaanfa Afrikaa. Akka qorannoon adda addaa ibsanitti naannoon kun soorata qopheessuu fi meeshaalee adda addaa hojjechuun itti jalqabame jedhamee tilmaamama. Kana jechuun naannoon Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kun meeshaalee adda addaa kan itti hojjetamuu jalqabe akkasuma soorata qopheeffachuun iddootti hojjetamuu jalqabedha jechuudha. Addunyaarraa iddootti soorata qopheessuu fi meeshaalee adda addaa hojjechuun itti jalqabamedha jedhamee tilmaamama. Dagaaginni kun immoo jijjiirama hawaasaa, ijaarsa diinagdee fi siyaasaatiif gumaacha guddaa godhee jira. Dagaaginni kun jijjiirama hawaasa, ijaarsa diinagdee, sirna siyaasaatiif bakka guddaa yookiin gumaacha guddaa kan oolidha jechuudha dagaaginni kun. Chaarlis Daarwiinii fi hayyoonni hedduun horteen dhala namaa horteen jaldeessaa fi kan namaa qomoo tokkorraa akka dhufanitti amanu. Chaarlis Daarwiinii fi hayyoonni hedduun horteen namaa fi jaldeessaa qomoo tokkorraa kan dhufan akka dhufanitti amanu. Kana jechuun namnii fi jaldeessi yeroo duriitti qomoon isaanii yeroo durii sana qomoo tokko ture jechuudha. Akkasitti yaadu Chaarlis Daarwiinii fi hayyoonni hedduun isaanii namnii fi jaldeessi qomoo tokkorraa akka dhufanitti yaadu. Garuu booda addaan ba'anii dameen dhalli namaa irraa madde hoominiidii yoo jedhaman, dameen hortee jaldeessaa immoo poonjuudee jedhamuun moggaafamuun isaanii hayyoonni kan ibsan jiru. Hayyoonni kun ibsanii jiru. Kana jechuun yeroo durii Chaarlis Daarwiinii fi hayyoonni kan biroon namaaf jaldeessi qomoo tokkorraa akka dhufanitti yaadu turan. Kana ammoo gara boodaarra bakka lamatti qoodaman. Innis hoominiidii fi poonjuudee kan jedhamu jechuudha. Hoominiidiin maalidhaa? Bakka madda dhala namaadha jechuudha. Poonjuudeen immoo kan hortee jaldeessaa. Akka kanatti qoodanii jiru. Arkiyooloojiin saayinsii haftee lafee fi hambaa meeshaalee durii dhalli namaa itti fayyadamaa ture qo'achuudhaan haala jireenya dhala namaa dur jiru ibsuuf carraaqqii taasisudha.
Arkiyooloojii jechuun maqaan arkiyooloojii jedhamu kun waa'ee maalii qorata? Saayinsii haftee lafee fi hambaa meeshaalee dur dhalli namaa kan itti fayyadamaa ture, wantoota adda addaa hojjechuuf kan itti fayyadamaa ture qo'achuudhaan jireenya yeroo duriitti namni kun akkamitti akka jiraataa ture ibsuuf kan carraaqqii taasisudha jechuudha. Wantoota dur ta'aa turan gochaa dhalli namaa yeroo duriitti hojjetaa ture, haala jireenya dhala namaa, wantoota meeshaalee dhalli namaa itti fayyadamaa ture kan qoratu saayinsii arkiyooloojii kan jedhamu godha. Arkiyooloojistoonni qorannoowwan adda addaa taasisaniin sanyiin dhala namaa sulula qinxaamaa Itoophiyaa keessatti argamu isaa mirkaneessanii jiru. Qorattoonni arkiyooloojistoonni kun qorannoo adda addaa geggeessaniin maal arganii? Sanyiin dhala namaa sulula qinxaamaa Itoophiyaa keessatti akka argamu mirkaneessanii jiru jechuudha. Argamuu isaa mirkaneessanii jiru. 2.1 argamaa fi jijjiirama dhalli namaa yeroo adda addaa keessa darbe yookiin darbame dhufaatii namaa ammayyaa kanaan dura hortee dhala namaa adda addaatu ture. Fakkeenyaaf dhufaatii nama ammayyaa gaafa jennu fakkii kanarraa akka ilaalaa turre nama ammayyaa kan jedhamu isa dhuma kanarra jiru isa dhaabbatee argamu kanadha jechuudha. Nama ammayyaa jechuun yookiin namootuma amma jiran nama ammayyaa jedhamu jechuudha. Kana dura hortee dhala namaa adda addaatu jiru. Isaanis akka fakkeenyaatti yoo fudhanne Australopithecus kan jedhamutu jira. Innis maalidha? Horteen dhala namaa kun sadarkaa hominidii fi poonjuudeetti erga addaan bahanii booda kan mul'atanidha. Hominidiin madda dhala namaadha. Poonjuudeen hortee jaldeessaati jechuudha. Erga akka kanatti addaan bahanii booda kan mul'atedha Australopithecus kan jedhamu kun. Horteen dhala namaa kun naannoo waggoota miiliyoona 2 dura bahaa fi kibba Afrikaa keessa akka jiraataa turetti himama. Sanyiin dhala namaa inni kun eessatti akka argamaa ture? Miiliyoona 2 dura bahaa fi kibba Afrikaa keessatti akka jiraataa turetti himama qorannoo geggeeffameen. Horteen Australopithecus jaldeessa fakkaatus irra caalaa nama kan fakkaatuu fi ol jedhee miilaan kan deemedha. Sanyiin horteen sanyii kanaa kun jaldeessa ni fakkaata. Jaldeessa haa fakkaatu iyyuu malee garuu miila lamaan ol jedhee kan deemuu danda'edha. Sanyiin kun jijjiirama tirannaan fooyya'ee gara sanyii hoomootti ol guddate. Sanyiin hoomoo kunis sadarkaa dagaaginaatiin bakka 3tti qoodama. Hoomoo gaafa jedhu bakka sanyiin kun Australopithecus kan jedhamu kun bakka wanta sanyii hoomoo jedhamutti ol guddateera. Sanyiin hoomoo kun immoo bakka meeqatti qoodama? Bakka 3tti qoodama. Isaanis maalidha? Inni jalqabaa Homo habilis. Homo habilis maalidha? Umurii waggoota miiliyoona 2 dura kan jiraatan haftee lafeen isaanii Itoophiyaatti naannoo sulula Oomootti kan argamee fi sanyii dhala namaa harkaan hojjechuu eegaledha. Homo habilis kun maalidha? Miiliyoona 2 dura kan jiraatanidha. Miiliyoona 2 dura jiraataa kan turedha. Hafteen lafee isaanii immoo Itoophiyaa keessatti sulula Oomootti kan argamedha. Kanaafidha Itoophiyaan qorannoo waa'ee dhala namaa kanarratti dhufaatii dhala namaa kanarratti ga'ee guddaa qabdi kan jedhameef kanaafidha. Itoophiyaatti naannoo sulula Oomootti kan argamee fi sanyii dhala namaa harkaan hojjechuu kan eegaledha. Harkaan hojii adda addaa kan hojjechuu eegale kamidha? Homo habilis kan jedhamu kanadha jechuudha. Horteen kun hominidii yeroo jalqabaa meeshaalee oomishuu jalqabanidha. Meeshaalee kanneenis dhagoota irraa oomishaa turan. Horteen kun hominidii yeroo jalqabaa meeshaa oomishuu kan jalqabanii jechuun harkaanis hojjechuu kan eegalan isaanidha jechuudha. Kanaafiyyuu meeshaalee adda addaa kan oomishuu jalqabe hortee Homo habilis kanadha jechuudha. Meeshaalee kanneenis dhagoota irraa oomishaa turan. Dhagoota irraa wantoota adda addaa oomishaa turan jechuudha. Dhagaalee oomishanis tajaajila bineensota adamsan ittiin qaluu fi gogaa irraa baasuuf itti gargaaramaa turan. Meeshaalee dhagoota adda addaa irraa oomishan kana maalitti hojjechuuf itti fayyadamaa turanii? Bineensota adamsanii qabatan kana ittiin qaluu fi gogaa irraa baasuuf dhagoota kana fayyadamanii wantoota akka kanaatiin fayyadamanii hojjetaa turanii jechuudha.
Homo erectus dha inni itti aanu bakka sadiitti qoodamu jenneerra. Inni lammaffaan Homo erectus dha. Homo erectus umurii waggaa miliyoona tokko dura kan jiraatee fi sanyii dhala namaa jalqabaa ol ka'ee miila lamaan deeme, akkasumas hambaan lafee isaa Itoophiyaatti naannoo Malkaa Qunxurree fi sulula Oomootti argame. Homoon erectus kun immoo waggaa miliyoona tokko dura kan argame yookiin jiraatee fi sanyii dhala namaa jalqabaa ol ka'ee miila lamaan deeme. Homoon erectus kun miila lamaan yeroo jalqabaaf kan miila lamaan deemuu danda'e Homo erectus jechuudha. Akkasumas hambaan lafee isaa Itoophiyaa naannoo Malkaa Qunxurree fi sulula Oomootti argame jechuudha. Bakki argamna isaa naannoo Malkaa Qunxurree fi sulula Oomootti jechuudha. Homo erectus meeshaa qara karaa lamaan qabu dhagaa irraa oomishuu danda'eera. Dhagaa kanatti yeroo ammaa albee yookiin haaduu kan jedhamu kana yeroo duriitti hin jiru ture. Isas akkamittiin hojjechuu wantoota adda addaa maattiin fayyadamu turanii dhagaa irraati dhagaa makana qaranii ittiin wantoota adda addaa qaluuf kan itti fayyadamanidha jechuudha. Homo erectus kunis kanuma dhagaa karaa lamaan qara qabu oomishuu danda'eera. Meeshaaleen kunniinis tajaajila qalmaaf, gogaa irraa baasuuf, hidda mukaa qotanii baasuu fi muka muruuf itti tajaajilamaa turan. Meeshaalee dhagaa kara lamaan qara qabu kana maalitti fayyadamaa turanii? Wantoota adda addaa ittiin qaluuf, gogaa irraa baasuu fi hidda mukaa kana qotanii baasuuf yookiin muka muruuf itti tajaajilamaa turan. Hambaaleen meeshaalee kanaan baay'inaan Itoophiyaa fi biyyoota biroo Afrikaa bahaa keessatti argamanii jiru. Hambaaleen kun Itoophiyaa keessattii fi biyyoota Afrikaa bahaa keessatti argamanii jiru jechuudha. Kan itti aanu inni sadaffaan Homo sapiensidha. Homo sapiens kun immoo sanyii dhala namaa yeroo ammaatti baay'ee dhiyaatu. Homo sapiens kan jedhaman kun Homo erectus fi Homo habilis irra yeroo amma jiraachaa jirru kanatti dhiyoo kan ta'anii waggoota 100 dura kan jiraatanidha jechuudha. Hambaan isaanis Itoophiyaa naannoo sulula Oomoo, laga Hawaasii fi naannoo Direedawaatti kan argamedha. Waggoota 100 dura kan jiraataa turanii fi hambaan isaaniitti argame immoo naannoo sulula Oomoo, laga Hawaasii fi naannoo Direedawaatti akka ta'e himamaa. Horteen kun meeshaalee dhagaa irraa hojjetaman fooyyessuuf kan akka haaduu fi eeboo qabannaa qabu hedduminaan oomishaniiru. Horteen Homo sapiens jedhamu kun haaduu wantoota dhagaa irraa hojjetaman kana ni fooyyessanii jechuudha. Homo erectus hojjetaa turani, garuu warri Homo habilis kun immoo fooyyessuudhaan haaduu fi eeboo qabannaa qabu hedduminaan oomishanii jiru jechuudha. Walumaa galatti dhalli namaa ammayyaa osoo hin mul'atiin dura jijjiiramoota suutaa garaa keessaa darbeera. Odeeffannoo dabalataatiif gabatee kana ilaaluu jedha. Gabatee kanarraa yeroo ilaallu hoominiidii kun hortee dhala namaadha warra siin jiranii. As immoo umurii isaaniidha. As immoo iddoo itti argama isaaniiti jechuudha. Maqaa hortee dhala namaa yoo ilaallu hoominiidiin isa jalqabaa yoo ta'u waggoota miliyoona 6 hanga 8dha umuriin isaa. Iddoon itti argame immoo eessattidha? Afrikaa kibbaa fi hara Chaadittidha jechuudha. Kan itti aanu Australopithecus Ramidus kan jedhamudha. Innis waggoota miliyoona 4.5 kan mul'atee fi bakki inni itti argame immoo eessadha? Aramis Affaar keessatti jechuudha. Inni sadaffaan lafee Luusiidha. Lafeen Luusii eessatti umurii waggoota miliyoona 3.18 kan ta'u yoo ta'u, bakki iddoon itti argame immoo Hadar Affaar keessaa jechuudha. Inni itti aanu Australopithecus Garhi Ethiophicus Baasii fi Robusta kan jedhamudha. Yeroon isaa asirra hin teenye naannolee laggeen Hawaasii fi Oomootti bakkeen itti argaman eessadha? Laggeen Hawaasii fi Oomootti argamanii jechuudha. Kan itti aanu Homo habilis. Homo habilis waggoota miliyoona 2.5 hanga 1.9tti kan argame yoo ta'u, bakki inni itti argame immoo eessadha? Goonaa, Shanguuraa fi laga Oomoo gara gadii naannoo kanatti argame jechuudha. Kan itti aanu Homo erectus fi meeshaa Acheulean. Kun immoo
waggoota meeqa dura argame? Waggoota miiliyoona 1.5 jechuudha. Bakki inni itti argame immoo Malkaa Qunxurree, Gaardullaa fi Gaadeebii kan jedhamu bakka akkasitti argame jechuudha. Kan itti aanu 7ffaa irratti Homo sapiensitu argame. Homo sapiens immoo waggoota 100,000 dura argame jechuudha. Waggoota 100,000 jechuun Homo sapiens dhala namaa ammayyaa isa amma jiru kanatti baay'ee dhiyoo kan ta'e Homo sapiens jechuudha. Bakka inni itti argame immoo eessattidha? Booddoo, Poork, Ippiik fi Kibish bakka jedhamutti argame jechuudha. Bakkoota kanatti argame. Kan itti aanu Gilgaala 2.1 yaadonni uumama dhala namaa ibsan maal fa'a jedha. Maal fa'a jenneerra yaadotni uumama dhala namaa ibsan karaa kamiif kamiin ilaalamu jenneerra ni jalqabaa karaa amantaa fi karaa saayinsiitiin. Karaa saayinsiitiin argame jechuudha. Inni karaa amantaa kuni maalidha? Maal ibsa? Nama yookiin dhala namaa kana maaltu uume jedhee amanaa? Waaqatu nama uume jedhee amanaa jechuudha. Waaqatu nama uume. Kan itti aanu karaa saayinsiitiinidha. Karaa saayinsiitiin immoo namni maaliin jijjiirama tirannaatiin dhufe jedha. Jijjiirama tirannaatiin dhufe. Jijjiirama tirannaa kanaan dhufe jechuudha. Jijjiirama tirannaa suuteetiin dhufe jedhee bakka lamatti qoodamee yaadota uumama dhala namaa kan ibsu amantaa fi saayinsiitiin qoodamee jira jechuudha. Kan itti aanu gaaffii lammaffaa horteenyi sanyii dhala namaa ta'an tartiibaan barreessi jedha. Isaan warra kanadha. Hominidii, Australopithecus, Laphelosii fi wantoota Homo habilis, Homo erectus wantoota warra kanadha jechuudha. Hortee sanyii dhala namaa kan jedhu kuni. Sanyiin hambaalee meeshaa bara durii qo'achuudhaan haala jireenya dhala namaa durii ibsuuf carraaqu maal jedhama? Saayinsiin hambaalee meeshaa bara durii qo'achuudhaan maal jenneerra isa kana maaldha? Maal jennee dubbannee turre? Arkiyooloojiidha jechuudha. Arkiyooloojii. Arkiyooloojii jedhamuudhaan waamama. Kan itti aanu arfaffaa irratti sanyii dhala namaa yeroo jalqabaatiif meeshaalee gara lamaan qara qabu oomishe kami? Maal irraa oomishame? Tajaajila maaliif oolchaa ture jedha. Kana akkuma amma isiniif ibsaa turre eenyu kami kan kara lamaan qabu kan oomishe kami? Homo erectus jechuudha. Homo erectus. Homo erectus dha. Erectus kan maal irraa oomishame kan jedhuuf immoo maalidha? Dhagaa irraa oomishame. Tajaajila maaliif oolchaa ture kan jedhuuf immoo maalidha? Qalmaaf, wantoota adda addaa muruudhaaf wantoota akkasii kitaaba keessan irratti barraa'ee jira. Ilaaluu dandeessu. Yeroo itti aanutti immoo maal ilaalla? 2.2 uummata addunyaa kan jedhu ni ilaalla. Agasitti hanga inni isiniif gadhiifamutti viidiyoo kana hiriyoota keessaniif qooduudhaan akkasuma laayik gochuudhaan chaanaalii kana immoo sabskiraayib gochuudhaan akka inni dafee isiniif gadhiifamu sabskiraayib gochuudhaan nu eegaa jenna.